ما لبعد فتى عندنا tokkoffaa sababni kukurfaan uumamuuf bishaan qorratti na hixayyooka. Bishaan qorra hin hiikkatu dafee shiroo hin hiiku. Bishaan qorratti yoo naqxan yookaan immoo shiroo santu shiroo baaqilaati. Shiroon ataraa ofii uf diidi. Shiroon baaqilaa itti makaa qabdu dafteellee hin diigamtu. Irra caala immoo maalumaafuu shiroon akka dursanitti hin dalagamtu. Ifama waa'ee amaaraa isinitti dubbannilleedha. Shiroo dalaguu irratti amaarri perfeektiidhaan beektaa wal komachiisu. Shiroon hamma dhufte ta'uu hoteelonni adda addaa dalaydu. Waciin manatti gaafati dalayduuf wayita garii deemteetiin mana hoteelaatii nyaattu maaltu akka namni eessa taati jettu suni osoo anqulaalla'aa jiran shiroo itti naqan. Akkanuma affeelan akkuma marqaa taati. Akkuma marqaa kana godhanii akkasumatti xabas godhanii bishaan haga furdisuu barbaadutti naqxa. Kukurfaan hin uumamu achi biratti. Foos wayita asii bishaan qal'aa kanatti dhahaa deemtu kukurfaan hin uumama. Dhahuu si barbaachisa tolcheetiin. Yookaan immoo bishaan qorratti fa'aa naan assalaamu alaikum. Addaan inni hiikkatu garaan akkasumatti ta'a. Marra bishaan ho'isuu fa'aa isaan dabbaree yookaan immoo yeroo itti dheerate waan inni ofii kiyyaa godhu yeroo tokko jechuudha. Yeroo muddamu fa'aa yookaan liibiyaa ta'uu yookaan karaa deemu anything akka dokkeen sun jala harcee hin godhanne bishaan biyya kana silaafuu baay'inaan ho'atu jira. Danfisu illee yeroo dhabdan akka shunkurtii bilchaatutti saanitti buustanii shuukkaadhaan yookaan immoo waan ta'eetiin itti buusaa akkuma inni furdataa isinii deemuun bishaan ho'aa silaa hin beeytanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya kun shiroo maal godhan beeyta. Saaniin kun amma salphaadha isin maaliif ganaa keessa distii akkana godhaa ooltanii shaamisitti uffacaaftanii distii dakarraa gafaan gubbaatitti maxaa moxxanii jechuudha. Warroonni xiqqoo dandeettii akkasii hin qabne saanitti dhooftanii akka bachoon beeytanii akka bachoodhaanitti jechuudha. Dhooftanii yoo jettan is okay gara salphaalleen jechuudha. Okay shiroo keessaa bahuuf deemna gaafii takka. Namni tokko qimamii akka ajaa'ibaatitti itti godhee bareechii tolchee shiroon isaa mi'aayaa dhuftee akka furdattee gara xumuraa kanatti immoo yoo baasu bushoofti. Bushoo shiroo saniif sababni maalime maaltu akkas godhetta? Soogiddarra taraa. Laa jechuun amma fakkeenya nama qimamii illee itti godhanii suquu akka gaariitti dalaganii. Qimamii itti barbaayisoo shiroo dalaguudhaaf qimamiin takkayyuu hin barbaachisu. Normally originally shiroo mi'oo itti dalagoo jette qimamii wala makallashaa maaqlaya black pepper waan takka ittiin godhi just qullubbii fi zanjabiila kee qofa akka takka tadhu waan takka ittiin dabalin shiroo. Shunkurtii bicha anqulaallaa tolchi. Anqulaallaa irratti ufeeki yaani ka zuuma jette akka shunkurtii anqulaallaateen shunkurtiin sun kunoo adiin hin jirtiimi. Anqulaallaatiin qullubbii shunkurtiitti aansitti godhe. Because shunkurtii wayita eega barbaree booda qullubbiitti naqanii fi wayita shunkurtiin naqanii garagaraa fuurrisi. Akkuma shunkurtii sobatu anqulaallaatiin qullubbiitti aansi. Amala hin urgeessiti qullubbiif. Qullubbiif shunkurtii amma ijoolleen mana maadaamii hin beeti. Yeroo walitti naqan akka malee hafuurrisi kushiinaa guutuu hafuurrisuudha. Wayita barbareetti naqan ammoo hafuura agasii fiduu hin dandeettu. Meeshaa shiroo irratti yeroo tokko shiroo yoo furdatu wanni kana si gaafadhee fi shiroon yoo furdatu ijoolleen keenya akka shiroo xiqqoo isii tolchatuuf barbaadanii bishaan qorraatti buusanii beektaa. Shiroo kanatti bishaan qorraan kun hangamta akka miidhaa geessame. Maa eegamin chaaltee warra rakkoo hin qabdu yoo akki eegaa tattaqaxxeettee geessite booda bishaan qorraatti buustullee wanni uumamu hin jiru ima wacaa deebi'e. Jechuun xaamii san bishaan suni qorraa yoo itti naqan xaamii san paasantii ta'ee hin dhisamu. Akka danda'ametti garuu osoo wanna tilmaama kee sirreeffatte namni gariin beektaa tilmaamni isaa tasuma likkiin dhufu. Jalqabatti naqullee yookaan 99 kurree madistii tana banaa oola. Itti taphu irraa deebisa itti taphu. Gariin itti furdatte jedhee bishaan itti naqee boodallee itti qal'atte jedhee ka shiroo itti dabalullee hin dhabamu. Eegoonni bilchaate waan eegoonni dhume. Sirriitti jira shiroo tolchatti dhanii irra buusuun achi gubbaa irra buusuunis maaliif? Haga danda'ametti tilmaama ofii tilmaama sirreeffachuun haga danda'ametti bareeda. Nyaatuma kamirraayyuu tilmaama. Amma masala ruuzarra. Ruuza gaafa gootu jalqaba haga amma ijoolleen mana maadaamii hin beekti. Ruuza gaafa gootu jalqaba bishaan tilmaamtee ittiin godhi eega ruuzni bilchaate bishaan irra buusa. Waan akkasii ruuza balleessa walitti qamasheessa. Haga dandeettetti ruuza gaafa jalqaba gootullee likkachuu ruuza san
Ruuza keessaa takka keessaa lama jedhanii booda bishaan hagam takka itti naqa hagam takka ruuzarra ol taruu qaba. Yeroo inni bilchaatu bishaan sun dhumuu qaba. Akkasitti madaaluu qabda jalqabumarraa. Atoche baradha namni jala wal barata waan ta'eef ijoolleen keenya kan bishaan qorraa dhuguuftan normaali bishaan qorraa dhiisa bakka maaliif bishaan qorraan sun dhaabni xiqqishuu si ani teesti godhee argee jira waan sanii xiqqishuu si hanga tokko gaafin kee maal najjeera deebii barreeffadhu nagarree xiqqishuu si. Assalamualaikum. Welcome. Teestiin isaa madaala hojjedha ruuza akkuma isin jettan nuti yeroo baay'ee harkaan akkasitti qinyeetti na'ina inni sun sirrii miti. Kubbaayyaa wayii yookaan waan ta'e keessa kaa'adha gaafuma walitti na'an san bishaan san madaaltanii sana booda baay'ina namaatiin madaaltanii itti dabaluun isin dhibu jechuudha akkasii. Hanni welcome gaafii moo yaada qabda. Galatoomaa. Rashidii rawaayatu baradhaa jira duuba galatoomee. Ani warra agartee gisee ni kallatee ni itti duudha. Wallahi hedduu qoflee dinashitti noosumee mu jirti yaani gisee kallatee bagubbaatii ni jirti miti. Normaali waan jiru. Shiroon yoo xiqqoo tureen furdataa sanoo okay. Shiroon ka furdatuufi asitti libsanii dabalti. Shiroon ka furdatuufi calqabuma bishaan itti guddiste shiroon akka furdatu keessattuu shiroon baaqelaa bishaan baay'ee waan harkisuuf fakkaata kaataraa caalaa jechuudha. So bishaanuma walitti gootan sanii tilmaama gochuu qabda. Daakuun itti annaqe kuni hangam takka bishaan kan of keessa harkisee fixuu danda'a. Okay? Yoo tilmaaman godhee akkiteetu bishaan tanaytee shiroon leefuteetti nayte shiroon gaafira turu bishaan harkisaa deema waan ta'eef marquma nagaa kana ta'uu danda'a. Gara tagaabiinoo jennu san dhufa tagaabiinoo amma ka furdaatii fi qoxocheetu jira akkuma shirootitti jechuudha. Inni suni madaaluma keeti. Bishaanin fixaa beeynaniin ati dawwala akkuma sirreebeetti madaala keessa galchuu qabda. Yoo hagam daakuu itti godhe bishaan kuni giddu galeessanaa dhufa. Jettee ongodhin yoo irra turemmaa furdataa deema shiroon. La wallahi ani waa'ee shirooti suwatila simbii akka dhugumee wayyaa dhaageerotu barnoota hedduun arkadhee my sister thank you so much guddaa galatoomin siin jenna siifas dhaggeeffachuu qiyyaaf. Iyyuma kam jirtaan dubartii yoo taate dhugaa viidiyoo sirriitti hojjedha. Baasiin kiyyaa waa hunda natti fidee sitti dhufaa. Wanni biroo haa ta'u dokke managaa kan na nyaachisime. Anaa jettaa? Si mitila takka dhodarratti waan jettu beekti shiroo dalaguun maal nama dhibaa jette. Wanna shiroo nama dhibduu hin jirtu baay'ee dubartii takkaati gaafa mooyaa si madaaluu barbaadduuf shiroo madala jedhi wanni guddaan hin barbaachisu. Wanna shiroo nama dhibduu hin jiru dhugaa rabbi isinitti hime namni mi'aawuu qofa laalina shiroon baay'ee isin nyaattan ka teestiin isaa kuni dakanaa jechuun appetaayitii isinii banuu jira yoo isin nyaattan keessattuu ni beekta yoo ta'e amma nyaata biroo ture shiroon baay'ee namaa nyaatama seeraan dalagamnaan namatti tola. Garuu kaama akkanumaan shunkurtii maalli eenyoo bara ijoolleen tokko tokko si ajaa'iba. Osoo shunkurtiin hin bilchaanne bara kaama akkanaan kan osoo shunkurtiin yeroo garii barwayitaati nyaatu shunkurtiin isaa quba keessaa gaya. Shiroo akkasii. Wallaahi. Osoo timaatimiin hin duune fidanii salsaa gubbaa ilmi itti godhan. Sakan ittiin kennanii bara ara ta'a waliin soom ta'a please ani ummitiyaa waan tokko dhabuu waan baay'ee si barsiisa an obboleetti dhabuun bataame na dhukkuba okay turuu hin qabu garuu obboleen biroo hin qaba mana keenya keessatti hanga biyya arabaa deemutti gaafa baradhus mana barnoota irraa yoo dhufee gara mana keenyaa deeme haadha kiyyaaf na dalaga annaa waan baay'ee baradhee jira sababa kanaafini shiroo tuffatina galatoomin jaashitti teenya. Ayitti haniiti ulfaadha. Takkasitti waa hedduun baradhee chama. Anama dubartii mooyaa qabdu ila dubartii dhiirri waa lamaaf jaalata beekaa ijoollee dhugaa rabbi isinitti hima amma namni imaanaa minaamin jedha imaani dantaasiiti qabriina wajjin galtu adda addaan gallaa gaafa rabbuun agarsiise akkatti wal agarra imaanni isiin dalagattu anaaf naan ta'u ka ilmoo kiyyaatu naan ta'u ka jaartii kiyyaa dhiisaa dhiirri takka dubartii takka qalbiin kee itti cabu tokkoffa amala gaarii yoo qabaatte amala daansa badii feete qabaatte waan feete balleessite dubartiin suni amala gaarii qabaannani onne keessattuu iti. Okay? Skesa mbadu. Lammaffaa dubartiin dandeettii waan nyaataa sirriitti qabdu oduu haga feete siin baalagi akka kiyyatti sinimaa jira.
كيسا نتيمي لولنا هنگا فيتو دو سيمبالا جيتاتي هنگا فيتو دو تورا مكان تقول الزراتي نمني مكان كزراتو بيتا دي كزراتو سنين اندغتما كيسوما كبدا هريا كبدا غوسا كبدا ماتي كبدا أفيرا دادات وامو دنديسا غافا دنديتي سي واجتشو إيكواليتي سي أدتاي ديرين جالتا دوبارتي سدا فراتيمو دوبارتي سيريرات جبدو تاتي جبدو تانانين ديرو ملافا وهي كما برجال ديمو كما غارتي أفورا الدنيا ترى بتباني وتيمالي لايفي سيزا دورسي غوتو إندغتاف وان سيمبالي سولي إرتراف سبب كنا شمران كنا كنا سلين سرت كبار دامن تكو تكو نتا إيمانا كابدي مانا كابدي يو إيمانا كبارتي فري سرت ترى كوشينا دابت تاني مال برا كابت توانيا دان أي هون دايو البرا كبارتي أبشير ثم سوق أجابيسي ما اليوم ده تقول البرا كابدون داومتو رب خير كم جرا في كل يفرد ده غوتر تدوبرتي ما مالتو غوتر دنيا تنا رديرا دوبرتي مالي إن غوتر مالي بار إيكواليتي كابونجرو كه ودو أكبايا